Afinki ya wanna nama fakkeenyaaf akka amantaa keenyatti jechuudha namni tokko yoo badii dalagee badii isaa san deemee mana amantaa jechuudha wayim qeesii yookiin immoo abbaa jedhanitti himatee abbaan sun guyyaa kanaa soomii guyyaa kanaa sagadii jedhee kan kennamu wayiitu jira. Akka amantaa keenyatti jechuudha. Akka amantaa keessanitti namni tokko jechuudha haaqaati yookiin immoo badii fe'aayyuu haa ta'u isa guddaa yookiin immoo waan hojjete tokko kaza ደግሞ yoo itti gaabbe karaan irraa deebuu danda'u jira wayim immoo qixaati wayii itti himame qixaati san lamsaali galmaan gahee karaan irraa deebuu danda'u jira kan jedhu. Aramaa kolfita warri koomentii kun. Waan kolfa barbaachisan jiru abshiri. Abshiri. Omatak. Ayye. Eewa waan isin jette gaafii bareedduu gaafatte wallahi. Gaafii bareedduu gaafatte. Gaafii isin gaafatte akka amantii ortodoksiitti beektanii nafsa abbaatii jedhaniiti maasiyaa dalayte guutuu dhayitee isatti himattaati. Maasiyaa dhayite guutuu isatti himattee yaa nafsa abbaatii kiyya ani akkanatti kunoo dhiira wayiidhaa jaaladhee isa wajjin ciisee akkana na galaafatee jedhanii kunilleen ammoo ani intala wayiidhaa jaaladhee akkanatti harkaan qabee amma galaafatame jedhe itti himanamtichi. Birri takkallee akkanatti abbaa kiyya jalaa fudhadhee takkallee abbaa haadha jalaa fudhadhee takkallee akkana fudhadhee jedhee itti dubbata. Egaa sani ammoo amma waan akka waan wayiidhaa godhi jedheeni birri irraa fudhatee yookaan achi boodaan ammoo bakka waaqayyo siif araaramee rabbiin si dhiisee irra deemi jedhaan. Naaf dhiifamee jedhaa jedhee gala jechuu namtichi. Amma kuni warragaa hin qabne ture tokkoffaa irratti nafsa abbaatii wanni jedhamu macaafa keessa hin jiru. Peenteen hin qabdu ortodoksii qofatu qaba. Macaafa keessa hin jiru nafsa abbaatii wanni jedhamu wanni jidduu kan keetiif jidduu rabbii dhaabbateetiin siif haasa'u hin jiru tokkollee. Si galtee akka islaamummaatti yoo dhufneetiin jenne ammoo islaamummaa keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa si galtee yaa gabroota kiyya warra daangaa dabartanii jedha. Warra daangaa dabartan lubbuu keessanii irratti maasiyaa dalaydanii cubbuu dalaydanii akka malee daangaa dabartan suuraa zumarii irratti jechuudha 40 ayata 53 irratti قل جري يا محمد يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يا قبروتك يا ورا لبوك يسألنا دانقا دبرتن لا تقنطوا من رحمة الله رحمة ربي سبحانه وتعالى إسن قرام مراتنا إن الله يغفر الذنوب جميعا الله سبحانه وتعالى جبوهن داو أرارما إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم قرى ربي كيساني ديبي أجل ربي قرى ربي كيساني قوفتا كيساني ديبي أساف أججما وسوق كتاتني سنة تنوم نرقساني انتمسان تنجل سيقالتي أكنا جيتشون ناتي واني سرى بربادم قرم ربي ديبو شبو تكيو دليدي تنجتة افلوكسو سيبربا سجل كبرت namni cubbuu ho'iidhaa hojjetee tiin jedhe erga sana ammoo rabbii isaa dhagaafatee tiin jedhe achi boodaan ammoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaaf dhiisa. Sigaltee rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaaf dhiisaa jechuudha. Rabbiin isan salphisu. Sigaltee nabiin rabbiidha alayhi salaatu wasalaam maal jedhan hadiisa daaraqutini illee ilaalaa daaraqutini keessa illee jira alaa kulli haaliin hadiisa kanarratti naasawanii ittanibu haadhil qaaduura hojii fokkattu tanaaf irraa fagaadhaa faman alamma namni cubbuu takka hojjete falyastatir bisitrillah. Girdoo rabbiitiin subhaanahu wa ta'ala haa girdeeffatu jedhan akkana jechuun haa dhokatu jechuun namatti himuun hin ta'u durum an cubbuu akkana dalagee cubbuu akkasii dalageedhani nafsa abbaatii walaa min abbaatiin hin jiru hundi isaatu tokkoma rabbii kan keeti qofa deebi'uudha wanni sirraa barbaachisu jechuudha nabi rabbiidha alayhi salaatu wasalaam isa kan nu barsiisanii jechuudha اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله نمت نمن ارجسني جدو كان كيدي جدو ربي كان كيدي يمتى يا ربنا فرع لم يجد ربي كان كسيف ديسا جتشو نبي ربي عليه الصلاة والسلام دي سبراك يسمى الجين دبتان تاب الله على من تاب نما قر ربي دي بإيتين يا ربنا فرع لم يجد إيتين دبت ربي سبحانه وتعالى توبة إساء سرافودا قر ربي ديبو سارة سرافودا جدا سيقلتي قر ربي ديبو سارة سرافودا جدا تاب الله على من تاب نما توبة الرتي ربي توبة سراك إبلا نما توكو يو في سادي يا ربي تشبو بالليسي ايوه يا جو نمتو كيو نمتو نتي بالبلي نمتو كيو ابو جديتين جراتي يا ربنا افرارم يو جدي سيا بخاري حديثكم جاء بافوري صدم سديت الرجرة ويتوب الله على من تاب جاء النبي ربي عليه الصلاه نما توبه دي بي نغر ربي دي بي رت ربي توبه دي بي الرافو دا جدني دبتان جچو كنافو سكنا جچو چبوتا كيو اتو جتيتين جتي غر ربي دي بو يا ربنا افرارم جچو gaabbuudha sigaltee
waan sin irra buqqa'uudha lammata itti deebi'uu dhabu haganuma beekaa wani sirra barbaachisu malee nafsa abbaatii fi walaa mina abbaatiin kun guutuun isaatu barbaachisaadha miti nu biratti isa kana siin jechuudhaaf si deebi'ee jedheeti yaada. Naa deebi'ee jira gilla misaalee amantaa keessatti dammoo waan dhagaheetu jira dhugaatii isaa irraa hin beeku. Alaqam naa wannaadha. Lamsaale fakkeenyaaf jechuun nama lamatu wal jaallatu waan ta'e waliin dalagan. Kaza dammoo gurbichi kun jechuun karaa rabbii deebi'uuf intala ni kaa hidhatee gara rabbiitti deebi'uu barbaada. Kaza sheeka wayii gaafatee maal jedhaniini ji'a lama osoo isin lama waliin argimu namni dasamsanii isinii galee re'ee yaada erga kala misaalee wanni akkasii sun hin jirre kun yoo akkam ilaalamsin jechuuf. Qixaati wayiitu jira na fakkaate jarri sun lamaan haga lamsaale karaa rabbii deebi'uuf jechuun waan jarri qaxxamu wayiitu jira kan jedhu waan dhagaheefi. Isa kana wal qabateeti ulamaa'ini beektoon islaamaadha yaada lamatu jira bakka kanatti. Haga fedhe fuudhuun qabu fakkeenyaaf suuraa nuurii irratti jechuudha. Suuraa nuurii irratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan dubbatu qaba. Suuraa nuur jedhamee waa'ee waan kanaadha dubbatti jechuudha. Mee baneetiin si dubbisa. Suuraa 24 beektee maal jedha? الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة جدا نمني سجاجلهم ما دلقوا توكو إنت لسجاجلهم ما دلق دمالي تكامو تربي توامك تمالي ربي شركي دلق ربي تشركي دلق دمالي فودو والزانية إنت لشركي إنت لزنا دلق سجاجلهم ما دلق دوليني اسم فودو نما سجاجلهم ما دلق مالي تكام مشركة مالي وحرم ذلك على المؤمنين مؤمن تو ترتد أو واجد أميجرا إني كوني جريت ربي دبتا مالين إني إنت لا سجاجلهم ما دلق تكفور أنجتشو كان رد أبتني بيكتون إسلاما يا دلما تجرا يعني أكتيت سوني اللي جرا إن دم تيجي مجان سوني فينتالي سون توبتني غير ربي ساني دبياني أدم فجيفماني إرجسني إسين لين غراني سيكول كلاوي جاء صديق كنجرمي وكان جاء تك كنجرمي بيكتي جاء تكوفا كنجرانيني غراني سيا كقول كلاو إيجني ودو فيتين جدا غراني سيدا إلما دائما في كيسان كابين ألفا ونجتشو يو ألفا فتموني كان يدامون دندو ولتيرم سيسون دنداو سواء كان أبجد أدم فجيتون دركا بجاني يا دكاسي كانجو بيكتون إسلاما غريب إساني كيسة تو زمانا كان كيسة بيكتون جيراني رجالا إساني أمو لكي غوتو مانغوتو تي نمتيجي توكو سغاغلو ما انتر وجدار كيسان فور انقابو جراني مرتيسان سيقالتي انتر سغاغلو ما وجدار كيسان فور انقابو جراني مرتيساني جيتشون وليقال تلا كل حال نمتيجي أكون داتو فور انقابو اللي جنو يوكان أمو فور غران كل فور انقابل لي وسوجد أميو توبان دركاما غرا ربي دا ديبو غابون غرا ربي ساني تديبون دركام cubbuu san irraa buqqaanii yaa rabbi nu dhiisanii gara rabbii deebi'uun dirqama jechuudha akkasitti hubadhu tole. Okay, irra deemuun fira caala wanti inni gochuu qabu karaa rabbii deebi'uudha jechuudha. Badiisa itti gaabbudha. Dirqama kun rabbii isaanii deebi'anii lammata sagagalummaan dalagnu jedhanii rabbii isaanii toobachuun dirqama isa kana. Naaf deebi'eera. Haya, gaafii biraa hin qabdu? إلهنا يا إلهنا يا إلهنا إيه قافين براونا ترتي سموه مالي ده مال تري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت maal ture dubbadhu gifti namni tokko yoo ajjeese gif fakkeenyaaf jechuun akkaataa inni jarri sun wal ajjeesisuun jechuun namni misaalee wallolanii ofirraa eeguu irratti jechuudha wayiin immoo afaan oromoo ofirraa takalakkaluutti namni sun harkatti yoo ka du'u taate jechuun namicha kana ajjeese kun beekeetii miti wayiin immoo ofirraa eeguu irra nama san harkatti amri ta'e jechuudha innaa sababa isaa inni dirqama sun du'uu qaba. Lamaffaa dammoo kan dhagahe tokko dhiyootan isin barsiisanii namni wal ajjeese ka du'ellee itti gaafatamaadha ka ajjeese sun illee itti gaafatamaadha jedhamee waan kanatti qoddannaa hawaasni barbaadetti kana lamaan. Aywa bakka kanatti waan ati hubachuu qabdu yoo jarri lamaan wal lola jedhanii niyyaa akkasitti walitti deeman fakkeenyaaf amma kunillee lolaa gama lamaan iyyuu lolatu jira yoo ta'e lamaan isaaniitu cubbuutti seenanii jiran lamaan isaaniitu yakka gurguddaa dalagu jiran. Nabi Rabbi alayhi salatu wasalam yoo muslimni lama seefii isaatiin wal ajjeesuudhaaf jecha niyyaa wal ajjeesuutiin niyyaa jechuun si kalaami yaada wal ajjeesuutiin walitti seefii fudhatan guraadee fudhatan walitti ka'an namtichi ajjeesilleen ka ajjeefamellee lamaanuu ibidda seenanii jedhan cubbuu gurguddaadha kun nama ajjeeseeti kun ammoo akka ajjeesu niyyateeti
lamaan isaatu wal ajjeesuudhaaf ni jettee waan deebiin. Ka amma ati jette ka dura gaafatte ammoo fakkeenyaaf amma anatu mana ciisu jira, mana kiyya ciisu jira. Nama tokko hin tuqne. Garuu ammoo nam tokko shiftaa wayiidhaa ol seenee na ajjeesuudhaaf dhufe achumaa shugguxii fudhadheetiin mataa keessa ka'u godhe. Waysu pada gafe takkitti wayii qaba hasaa bas. Ayyee. Gaafin hiya ka ittaanu Yesus Kiristoos gisee lafa kanarra jira hette jechuun uummata isa. Akka ilmaan masaanuutti jiran. Amantaan isaanii tokko garuu seerri isaaniif kennamu garaagaraa jedhan. Seerri wal galu jira. Amantaa seera bu'uuraadhaatu jira. Siigal. Ammoo sabni Israa'el tajaajilamee jira jira. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala yaa ayyuhalladhiina aamanu yaa warra amantan kutiba alaykumus siyaam. Soomni isin irra dirqama godhamee jira. Akkuma warra isin duraa irra dirqama godhamee jira. Soomni warra isin duraa akkami soomaa turan? Ji'a sagalaffaa irra soomaa turan. Daani'eel irra jira, Ermiyaas irra illee jira kun. Ji'a sagalaffaa irratti soomaatiin turan. Ji'a sagalaffaa jechuun ji'a Ramadaanaati. Jiini Ramadaana illee ji'a sagalaffaadha. Sabni Israa'el yeroo sanitti aduudhaan lakkaan turre. Lakkoofsi aduudhaa kun beeki ka amma giriintishii kuni zamana kaluu kana dhufe malee zamana duriidhaan jiru. Seerri Yahudota biratti lakkoofsi Yahudotaadha karaa wannaatiin eenyu kana ji'aan lakkaataatiin turan. Ji'aan lakkaatan. Ji'aan lakkaan akkuma kun amma hijiraa jedhamu kanaan fakkeenya nuti lakkoofsa muslimtoonni itti lakkaatantu jedhe hijiraa jenne. Yahudonni illee ji'aan lakkaataa turan. Ji'a sagalaffaadha isaan biratti illee kan soomamu. Nu biratti illee ji'a sagalaffaadha. Ji'a sagalaffaatu soomamaa jechuudha. Jiini sagalaffaa Ramadaana. Nuti illee ji'a sagalaffaa soomne isaan illee ji'a sagalaffaa sooman. Garuu akkaataa soomaa keessatti xiqqoosi wal dhabbinni jira. Akkaataan sun ammoo rakkoo hin qabdu. Rabbiin akka yerootiin akka ummataatiin seera baasaa deema seerri xumuraadha ammoo kan Rabbiin qabadha jedheetu nu ajaje seera Nabi Muhammad alayhi wasallam kenne siin jechuudhaaf. Rabbiin fooyyessee sirreessee akka addunyaa guutuudhaaf ta'u laaffisee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala addunyaa